Naga waaqayyo isin baay'eetu akkam nagaa Video kana gadumatti dhaggeeffadhaa warreen gaaffii na gaafatan jechuudha. Kuweeti ani biyya galeen biyyarraa dhufe biyya jiru miti kanan darbe biyya galeen biyyarraa dhufe banaadha bararaanii galeera banaadha garuu akka utuu biyya biraatti baay'isanii deemaa jiran malee banaadha warroonni deemuu barbaadan jechuudha. Egaa ijoollee baay'een waa'ee Kuweet na gaafatanii turtanii miila darbee lakkoofsa gara Kuweet deemu natsaa 80,000 baasnee 70,000 deemnee warreen jettanii hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Kuweet banaadha ammaa fi samoonni darbee sababa tokkoon cufamtee turte waan ijoolleen Kuweet deemanii achitti hidhamaniif cufamtee turte jechuudha. Egaa amma immoo banamtee engaddaayuu namoota 15tu bararee jechuudha. Ijoolleen afaan beekanii nyaata beekuu baatte afaan arabaa dandeenyan hin deemtaa jechuudha. Egaa lakkoofsa kanas maratti argitanii lakkoofsa kana natsaa deemtu jechuudha gara Kuweetii. Ijoolleen na gaafatan irra deebiinuu maxxansii lakkoofsa sanuu ergii warreen jettasii maxxanseetan ture ammas immoo lammataa maxxansee jechuudha. Akkuma argaa jirtan lakkoofsa kana qabattanii warreen amma fakkeenyaa fi biyya biraatirraa gara Dubaay dhufna dhugaa dubbachuuf ani waa tokko isiniif himaa kaffaltiin isaa dirree bareedaadha hojiin bakka kamittuu yoo hin cima gin Kuweet baay'ee gaarii tayyara kaffaltii irratti erga xaaruun hin oolle biyya tanatti amma dhuftanii warreen Suudiirraa biyyoota garaagaraa biyyoota Arabaatirraa dhuftanii waggaa 2 waggaa takka yoo hojjettanii of jijjiiruu dandeessu jechuudha. Biyya Dubaay gaafa dhuftanii hojiin yeroo ammaa kanatti hin jiru ijoollee baay'een akka dolarra taa'aa jirti. Kanaafuu yoo isin danda'ame Itoophiyaa deemtanii kaffaltii takka malee dhugaa dubbachuuf lakkoofsa kana fudhattanii deemtanii biiroo baay'ee seera qabeessa ta'e waa tokko isin irra geenyan imbaasii achi biyya sana yoo taane biiroo kanatti bilbilattu isaantu itti gaafatama isaantu haala isin mijeessa manni irra isin taanan dhugaa dubbachuuf akka biiroo biyya garaagaraati miti namoonni kun baay'ee ijoolleen irraan deeman baay'ee kan lakkoofsi isaanii kenneefi ijoollee baay'een kan nama sagganaatu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu biiroon kun baay'ee eenyu malee sababa tokko malee eenyu jedhu sinirraa kaasaa jechuudha. Biiroo biraa laala oduu waan mufee ta'e sinirraan kaasanii jechuudha bilbila. Gaafa mudannoon tokko sin mudate hin kaasan garuu isaan seera qabeessa waan ta'eef siniif jijjiiru bakka barbaadanti jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsa kanarraan warreen deemuu barbaadan fudhadhaatoo irraan deeman siniin jedhaa akkuma argaa jirtan hojiin akkamii hojiin hin cimaa namoonni isaanii akkasii arabni hunduu tokkuma araboonni hunduu bakka hunduu kanaafiyyuu biyyan galinii kanan jedhee maallaa fi amma biyya galtanii amma fakkeenyaa fi gara isaaniitiin daftanii biyya keessa taa'uu baattanii akkasuma dallaala waan akkasii nyaachisuu baattanii isaan irraan gaafa piroosesii jalqabdan ji'a tokko caala hin tursanii jechuudha. Ji'a tokko caala isin hin tursiisan maaliif amma fakkeenyaa biyyoonni piroosesii adda addaatiif hin tursiisanii alatti isin tursiisan isaan hin deemtu. Eenyu kana ji'a tokkoon kun dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'eedhaaf ergeetan ture lakkoofsa kana ijoollee baay'een gara Kuweet deemanii turanii jechuudha. Kanaafiyyuu Kuweet deemtanii akkasitti ijoolleen gara Beeruutirraa darbinamoo akkamii kontiraata keenya finnee achirraan as dhufnumoo biyya galleetoo ganaa as deeminmoo warreen jettanii dallaaloo moo of hin nyaachisinaa gara seera qabeessan deebi'uu dandeessu. Bechuuf teessanii as teessanii lakkoofsa kana qabattanii warreen wantoota akkanaa qabdan warroonni kontiraata keessan xumurtanii lakkoofsa kana karaa websaayitiin daqiiqaatti isin deebisu. Kanaafuu haasofsiistanii isin xumuramee isin galtanii paaspoortiin keessan irraan dhumne taananii deemtee siyoosii qofa guyyaa 2-3 baratta. Siigalee siyoosii san barachuun barattee jirta waan ta'eef qormaata waan adda intini san waraqata sanii malee sin dabarsan. Kanaafuu deemtee guyyaa 3 caalatti fudhatu. Guyyaa 2-3 qormaata hin qoramtaa isaan booda asuma teessee biyyatti isaan walii galtee hanga galtee ji'a takka yoo hin teessu jechuudha. Ijoolleen akkasitti deemanii jiru. Kanaafuu kanatti fayyadamaa carraa kanatti fayyadamaa akkanuma jettanii dallaalota yookiin immoo warroota biyya achiitii Saawudiirraa siffinna Dubaay Beeruutirraa siffinna jedhan of hin nyaachisinamuu labadan. Farankaa xiqqoo takkan baasanii jechuudha marmaraadhaan alatti.
marmanaan naannoo birrii 12,000 kuma sagalee waan akkasiiti. Kana alatti birrii takkan baastanii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu wanti isin birrii keessan of nyaachistaniif takkan jedhu 8,000 eenyudhaaf kaffaltu dallaalaa jettee isaan marti warma biiroo kanatti isin fiduudhaaf qofa akkasitti isin nyaatti jechuudha. Anumatu amma nama fuudhee osoo waan hojjetin warra biiroo san bira geessa ilaala. Lafumatti nyaatamu biyyoolleen keenya dhugaa dubbachuuf. Anumatu fuudhee karaa biiroo san geessa isaan ijoolluma san tamalaalasuudhaaf qofa 8,000 isinii galee akkanatti isin nyaatu jechuudha. Kanaaf qaxxitaa dhaqxanii deemtanii akkasitti prosesii fixattanii gara biyya Arabaa deemuu dandeessu. Biyya barbaadan jechuudha. Kuwaitiin erguu, Beeruutiin erguu, biyya barbaadan in erguu jechuudha kun. Isinii galee kanaafuyyuu qarshii keessanii nyaatamina dallaalaadhaan irree dallaalaa jechuun dallaalota biyya alaa keessa jiranillee kan biyya keessa jiranillee akka of hin nyaachisne farankaa xiqqoo akka hin baasne isiniin jedha obboloota koo. Ijoollee shamarran biyya Arabaa jirtan wantoota miidiyaan kanaaf nu fayyada. Maaliif waa tokko baruudhaaf, waa tokko walirraa baruudhaaf. Kanaafiyyuu namni miidiyaa fayyadamu tokko akkamitti osuma beeku nyaatama. Ijoollee baay'een amma mee ijoolleen ani kenneef ijoolleen deemanii jiru dhugaa dubbachuuf ijoollee sun hedduu akkana eebbisan. Kanaafiyyuu lakkoofsa kana isiniif maxxansaa namoota amala qabeeyyii dhugaa dubbachuuf akka biqaa ani beeku garuu dhugaa isiniin jira. Maaliin argitu namoonni haasofsiisuudhaaf iyyuu lakkoofsa kana qabatanii dubbistanii garaa wayisaa bitiin asuma biyya Arabaa teessanii xumurachuu dandeessu jechuudha. Isinii galee siyoosii qofa barattu siyoosii san onlaayinii isinii godhee yoo isinii deebi'e deemu jechuudha. Kanuma bakka ganaa biyya Arabaatirraa asitti darbitee hojii dhabdee taa'uun maafii faayida. Isinii galee amma fakkeenya biyya mana nu jijjiirin lola. Manni nuun taane hojii nu jijjiirin asitti ulee birrii keetiin dhufte tola sinfin akkanatti angalaattaa jiru jechuudha biyya Dubaayii kana keessatti. Dhiiraa dubartiidhaan dallaaluun jechuudha. Keessattuu warri dhiiraa attoonni warra Dubaayii. Kanaafiyyuu Dubaayii tana ndoomoo dhufuu yoo baattan dhugaa dubbachuuf ijoollee meeqa tasitti sammuu dhabaa jira. Namoota meeqa tasitti baqa. Dheengadda micayyoo takka dhugaa dubbachuuf isiniif maxxansaa viidiyoo lammaffaa irratti osoo mana ijaasaa jirtu micattiin sun baay'ee takka nama ajaa'ibsiisanti dhugaa dubbachuuf biyya Arabaatii asitti dabarte mana ijaasati biiroo hin qabanii manuma ijaasaa wajjin taa'u jechuudha baay'atanii qarshii wal jalaatu baay'ee nama suruura dhugaa dubbachuuf Waaqayyoon garuu yoo isin jaalate mana ijaasaa isin hin geessini achitti illee isin hin deebisini asitti isin illee fidin jechuudha baay'ee rakkoodha. Leebdota namoonni Dubaayii amma Dubaayii kana keessa jira mana kontiraatan jira waggaa meeqan biyya kana hojjedhe garuu immoo haala tokko onan ilaalu baay'ee tokko namaas xallaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Namuma keetitu si duuba deebi'ee si nyaata. Namuma keetiif biqa qoricha walitti godhuu xonqaay kana walii gadoofu walitti xonoqqoluu namni tokko hojjetee of jijjiiruu hin danda'u biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf baay'ee waa biqa baay'ee si jibbisiisa. Gaafa mana kontiraataa teesse garuu si galee wanti si mudatu hin jiru. Hojii kee qofa ooffatta. Cinqiin hin jiru. Si galee madaamitti takkitti hojjetan yoo wal loltes yoo maal jettes yoo itti gammaddes ishuma bira. Birrii xiqqoon akkasitti. Kanaafuu ijoolleen keenya piliis ofii kannoo godhaa isiniin jedha. Maaliifii ganaa biyyoota biraatirraa daddabartanii qarshii keessan ittiin gorree hojii gaarii hin seenne yookaan manni sun gaarii ta'a yookiin manni sun badaa ta'a hin jijjiirru jedhu waa meeqatu jira makaraa meeqatu jira akka carraa dhufte yookaan namni tokko argatee yoo seene kinoo ishii aseessise naam sagganatti kinoo baluu saffidee isheen akka carraa takkatu seenaa jechuudha. Miciyyoon tokko Beeruutirraa biyya kana dhufte ji'a 8 muluu teesse. Ji'a 8 muluu gaafa hojii seentu seenaa ishee dubbatte jechuudha. Dhugaa dubbachuun nama naasasisu carraan nama tokkootis garuu ji'a 8 muluu namni baqa dhugaa dubbachuuf maannante garuu beektee ortodoksiidha. Micattiin dhugaa dubbachuuf nama amantii isheetti illee cimtuudha.
tasaa hin kunneenuma teessee waaqa ishee eeggattee obsaanii so dhumarratti hojii seentee akkana ta'e ijoolleen biraatirree akkanarraa barattanii jettee dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama azaazantii jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen biyya biraatii indaddabarraa akkasitti hojjannaa kontiraata keenya gaafa fixannee jettanii dallaalaa garuu of nyaachisinaa muula badan biyyatti deebitanii haala gaariidhaan deebuu dandeessu. Dallaalaan garuu dallaalatti gaafa paaspoortii keessan kennattanii gaafa dallaalarraan deemnaa inni dafeennoo xumuraa jettanii biyya keessa turtuu mushkilaan biraatis itti dhufaa jechuudha. Biyya keessa ndawun galuu nama barbaachisu garuu immoo jarri kun asuma teessee itti haasoftee karaa oisaa bitiin haasofsiistee siyoosii bichaa guyyaa 3-4 barattaa isaan booda siif xumurama isa onlaayinii siif ta'a onlaayinii ji'a tokkoon booda ji'a takkitti bichaa eeggatta isaan booda ji'a takkaayyuu akka carraatii ji'a takkaayyuu hin eeggattu jechuudha. Kuweet kanatu tura malee. Kanaaf waan akkasii isin jedha obboloota koo warreen gaafii na gaafattan gaafiin keessan isin deebi'ee jedheen yaada. Waa'ee Kuweet baay'inaan na gaafattanii waan akkasiitii lakkoofsa kana fudhattanii dubbisaa gara weessaa bitiin ijoolleen asirtanii haasofsiisaa haallisaa akkamii nama tursiisaa akkamitti jettanii haasofsiisuu dandeemtu isaan immoo haaluma kallattii jiru isinitti himu jechuudha. Akkasiniin jedhaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa baay'ee.